Makamelani gobarega makamelani gobarega makamelani Adonya rida bahame bakuma shagenal telani bakuma shagenal telani Tani ndandam wa kani male Kofi masala Kanaf kanitu masenna male Mali ora shagona kasi kun intro masala ga hawira nakasi egani fi daawwatu keessuma booddee moon dhaggeeffatu godhatee waltajjii irratti kan nama garuu gaafumatti jalqabdu aadaa mawii tokko keessa nama geessaa miirsaasi sirriitti bakka abbaa masaa argateera aadaan kun namatti tola takka wanta aadaaf namni laatame ammayyaa gaafa sirbu irraa fokkisuu danda'a kan kee garuu waanuma sii laatame sirriitti bareechitee qabattee gaafa hojjettu sagalee kee irraa bareeda waa sagalee kana yeroo hundumaa dhaga'uu barbaadna gattee fi bara noo maal nuu yaaddeetta wanta haaraa jira wanta haaraan kaa fuulduratti yaadeera Kilipii tokkos arganne irra gaa kanumaan immoo akka nu jalaan bannee fi amma miira gadda sanaas keessaas baatee uummannis immoo waan hedduus gadi sirraa eeguu fi jajjabaattee immoo maatii keefis yaadannoo kan ta'u gaafa hojjettee immoo guddaa ta'etu almost isaanis gammachuun isaanii daangaa dhaba gatitee fi miira sana keessaa baatee immoo gara kanattis deebi'a. Wal faana hojii qonnaa sanas wal faana deemsisa. Wal faana deemsisuun ni danda'ama gatitee fi nu barbaachisa gatitee fi nu jabaaddu hin naayyeeku. Galatoomaa tolee ni jabaadha. Meegaa gara dhumaatti siqaa irra gatitee fi ayyeenoo akkamii amma eessa jiraataa? Adaamaa jiraatanitti fakkaata hojii maalirra keessa jirta? Aartii qofaa immoo wal faana maatii akkam godhattee taasisedhu? Egaa maatiin amma qauma jira. Ani waanuma kana bahee anuu hojjedheen gara hojii deebi'a jedheetuman dhufe. Kanaafuu na gadhiisuu didee tarraan nagahee. Amma Adaamumaan jiraadha. Magaalaa Adaamaa jechuudha. Egaa achumatti kireeffadhee iyyuu ijoolleen illee duukam jirti. Kanaaf idduma lamaanan jira. Kanaaf tarii reer namoonni konsertii fi reesii barbaadanii akkuma ati beeksifattu firiin maaliif nu jalaa badeegatee jedhanii fi namooti gaayyee barbaadanii magaalaa Adaamaa jiraata gatitee fi hojii adda addaa irratti hirmaachisaa sagalee ajaa'ibaa kanas immoo waltajjii irratti dhagoo barbaadna gatitee fi amma gara dhumaa gaa jirra. Dhumarratti nama galateeffattu yoo jiraate ergaa dabarfattu yoo jiraate immoo carraasaas ilaalla. Haa ta'u ka darajjeedhaa fi daraaraadha kan hin galateeffadhu. Waan hafeettus yoo jiraate immoo dhumarratti. Darajjeef daraaraan galateeffadha. Amma dhuguma baatu malee jedhaniituma dafanii kan na baase isaanii. Isaan na baasanii immoo egaa galatoomu waaqnis waaqan nan galateeffadha. Ijoolleen xixiqqoo turte hoggaasanii jajjabaattee asitti hojii qabattee tokko suuqii banateera. Hamma tokko immoo isaantu na jajjabeesse. Ijoolleen keenya na jajjabeessite jechuun immoo waaqaaf galata guddaadha kan hin galchu. Kana biratti uummanni jajjabaadhu maal jedhee na duukaa jiraachuun deebi'ee miilanuma egaa eebba BCD kanaa jedhee godhee kaanis hafu warri dhufe suni baay'ee na gammachiise baay'ee natti tole eebba ho'aa ta'eet tan gaggeeffadhe. Adaamaa moo eessatti ture? Bishooftudha. Filooree hoteeliin. Kanaaf uummata namaddii dhaabbatee baay'ee dhama'ee baay'ee bu'anii ba'anii namaddii dhaabbatan saniif guddisee galata guddaa kan hin galchuuf uummataa fi kanaaf ammas immoo waaqaaf galata galchaa kan fuulduraatis immoo waaquma kadhachaa jenna ka. Dhugaadha ni guddaan si nagaanu ta'e waan baay'ee sirraa eegna gatitee fi sagalee ajaa'ibaa kanas gaa yerootti dhaga'uu barbaannaa bu'aa bayii hedduu jira sis immoo daddamattee jabaattee fuula ifaadhaan immoo hojii haaraadhaan akkuma asitti wal arginu abdii guddaa qabna. Galatooma. Kanaaf nu jabaadhu Adaamaas dhufnee hojii keessa dhufnee ni ilaallaa beeksisa hojjechaa gatitee fi nu jalaan badiinni miira sana keessa immoo bahee amma immoo gara gammachuutti dhukottu. Rabbi immoo hundumaa siif haa mijeessu jennaa. Haa ta'u. Nu kabajdee asitti dhufu keettis baay'ee galatoomii akka Abbaay TV qophii afaan Oromoo sansaakaatiin baay'ee si galateeffannaa yeroo kanas immoo hojii haaraa yoo qabaatte kun mana keedha dhuftee asitti beeksifachuu dandeessaa galatoomii. Haa ta'u galatoomaan illee baay'een isin galatoomfadha. Har'a immoo dhuftee waggaa kanaan Abbaay TV waggaa jedhan maqaa kiyyaa walitti dhiyaataman isaa
natti toleetuman. Daawwatta garuu sagantaa keenya kam kanaan dura daawwachaa turte? Hin daawwanne ammuma dhagahee dhageenyan natti toleetuman dhufe galatoomaan jedha kaa. Galatoomatis nu kabajii dhufu keetti kan sagantaa afaan Oromoo hojjechaa argatee fi kaayyoon keenyas namoota ija namaarraa nu jalaa badanis namoota haaraafis carraa bannuudha. Tis immoo nu jalaa baddee gattee fi ayyeen dhufeedhaa gaaffii namoota hedduu gatteef. Amma namni hulaa kan maskootiidhaan aadaa ofii arguun kan wal arguun wal jajjabeessa namni maal fakkaata kan jedhullee yaadannoo ta'a. Kanaafuu ulfaadhaayii itti fufaayii sin jaalanna nusi hin jedha. Tole ayyee guddaa galatoomii har'a dhuftee egaa akkasiin addan baanu waltajjii irratti immoo sirboota keessana babbareedaa sana shawaa goonee baanaa daawwattu keenyas egaa hawwiidhaan see egaa argattee fi dhumarratti egaa achumatti isaan adda baana jechuudha. Mee akkamittiin simattu mee ayyeedha haalleedhaan. Sawagingiti Irga jalu mundengesa Gonin jingilu Umurtena murifangaga Nimoye tikilengeda Ubultena bulijangaka Manigota michirengeda Akangota jamarengeda Imboya ngada gongota Tutinaptu dabarengeda Amatiya Agotako Amatiya Anildira Ankodako Amatiya Atinjoli Ankodake Amatiya Cheche Amagali Ibadacha Asakali Akangute Fulali Nabokona Agalobi Alenja Bosana Ria
Yaada keessan hawaastanii yaani ittiin deebi'a gatittee fi dirqama cufuu gatiin qabuuf dhufe malee sirba kana egaa sirriitti daawwadhaatti bu'aaraa weellisaa jaallannu Ayyalaa Nuguseen baay'ee nu bohaarseera. Maarri torbee kanattis egaa weellisaa isin jaallatanii haasaa bareedaa tun ta'in waa'ee seenaa isaas muuxannoo isaa hunduma isaa nu qoodee jira. Torbee immoo keessummaa biraatiin asumatti wal argina. Kan isinirraa eegamu yeroo hundumaa sanbata duraa sa'aatii tokkorraa kaasee sagantaa kana hordofuudha. Tarii immoo sagantaa kun yoo isin jalaa darbee homaan dhiphatina. YouTube haaraa bannee maqaa hir'isuu jedhuun isarratti galtanii sagantaa kanas daawwachuu dandeessu. Kana qofaa miti har'a sa'aatii sadiirraa kaasee kan darbu tapha hir'isuu jedhamu bareedaa qabna. Isas daawwadhaa yoo isin jalaa darbee immoo YouTube keenya haaraa hir'isuu jedhama afaan Oromoodhaan hudhaan qabu hir'isuu jedhu sarchii godhaatii achi keessatti subscribe, like, share godhaa daawwadhaa. Viyuu keenya guddisaa afaan aartii keenya tokko taanee haa guddisnu baay'ee isin jaalladhaa. Amma dhumaatti immoo kan isin faana ture an Saamsoon Mokonnin Lataati. Maarri sagantaan kun immoo akkas bareedee qindaa'eef waggaa guutuu kan nu wajjin dhamaanii ogeessota istiidiyoo Abbaay TV mara hunda isaaniin maqaa keessanii galateeffachuun barbaada. Yeroo hundumaa qopheessuudhaanis daayiktarummaadhaan kan nu faana jiru Gammachiisaa Barraa isas baay'ee galateeffachuun barbaada. Torbee eenyuun qabannee dhufu dhugaa isin jedha keessummaa ajaa'ibaa qabna. Torbee har'aas asumatti nu eegaa. Eeyotummaa akkasii bareechaa na jettu. Eessatti bareedu barbaadu mana uffata Stargate. Eessatti argama gamoo Madaaniyalam naannoo Boolee Madaaniyalamitti deemtanii dhugaa isin jedha. Gammaddanii bareeddanii cidha qabdu sagantaa addaa qabdu Stargate filannoo keessan haa ta'u gatii madalawaadhaan bareeddanii baatu. Maarree torbeen kunis kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa dhufaatu baay'ee isin jaalladhaa horaa bulaa deebana.